Shiraan hidhamuu isaa moo? Hidhamuu isaanii jibbitamoo ni feetati. Shiraan hidhamuu isaa hin jaaladhu. Hidhamuun rakkoon qabdu dhiiraa hidhama. Kanaaf Ustaaz Maamad Bayaan hin jaalattu Ustaaz Maamad Bayaan hin feetu hin jaalattu ni sin kabaju kut hin dubbatin bakkaati yoo hidhamuu isaa jibbite Maashaallah ati fara jaalattee hiite deeqee jawara akka guurtee. Hin feetu waan akka isaaf yaaddu isaaf dhimmamtu ajandaa feeta ajandaa. Naafisa kanaa wajjin haasaatti dhiisi. Naafisa kanaa wajjin haasaatti. Maaltu TikTok isaa isin gubsiisee akka isaati. Mee Aleksi obsi Aleksi. Aleksi naa obsi hin jirjirini dubbiin warra kallaaqe. Please Aleksi jaalannaa si qabanya. Maaliif TikTok isaa gubdan akka saanaan ni jaalattanii misin? Sababni miidiyaa isaa gubdaniif maaliif? Isin miidiyaa keessan achi kaattanii hasaa gubuun maa isin barbaachise? Laal. Ati waa'ee Ustaaz Maamad Bayaan jalqaba dubbachumaa hin qabdu. Dhaggeeffadhu ati Ustaaz Maamad Bayaan hin jaalattu hin kabaju dubbachumaa hin qabdu. Isinirraan jaaladha isinirraan dhaggeeffadhu isinirraan jaaladha isinirraan kabaja. Ati yoo jaalatte bira jirta. Dhaggeeffadhu ati irratti himtu jaalala isaatiif nama sirra jaalatu nama isaaf sirraa waa godhaa tureen. Si caalaa obboleessa. Wallahi silaa akkas ta'e silaa jaalatte Ustaaz Maamad Bayaan ka hidhamuu qaba deemee qaama seeraatis haa ta'u ulamaa biratti mucaan kun tasgabbaa'uu qaba hidhamuu qaba namni jiru number 1 si ta'uu qaba ture. Falmata. Dhaggeeffadhu umma waa lamaan sirraa jaaladhe waa tokko qofaan sirraa jaaladhe ma waan sirraa jaaladhu ummaan harkadhe. Tokkitti ulamaa'ii biratti Ustaaz Maamad Bayaan hidhamuu qaba waan jette san ulamaa'ii biratti hidhamuu qaba. Arraas boruus iftaanis ulamaa'ii biratti hidhamuu qaba. Ulamaa'ii biratti hidhame namni kun lakkii ulamaa fudhate yoo naan jette yes. Inde ulama እሺ ati wanta feeta qoy ulamaa'ii mana hidhaati go wanta feeta miti Ustaaz Maamad Bayaan kun ulamaa'ii biratti dhama ulamaa'ii tasgabbaa'uu isaa feetamoo tasgabbaa'uu isaa feetamoo miidiyaarraa halkanii guyyaa ajandaa godhatanii namni hundi akkaanii fi olii gad deemuun feetamee gaafii kana kallattumaan na deebisi. Ustaaz Maamad Bayaan tasgabbaa'ee tasgabbiidhaan waan itti deemu jiru kana waan fuula isaa dura jiru waan ummata Oromootti gumaata ummata Oromoo fudhate kana tasgabbii saniin gumaata ummata Oromoo qabu kanarraa fudhachuu barbaada. Sigalee? Maal gumaacha maali? Gumaacha maaliiti? Geemisa moo? Geema qaba moo qabu Ustaazni? Geema ni qaba. Okay. Geema kana taphachuun qabu jettaati? Geema taphachuun qabu. Sababni noo? Sababni Ustaaz Maamad Bayaan bakka kanarratti asumattuu dubbiin uumamee waan biraa namni dhimma irraa qabu hin jiru isa. Okay. Sababni geema taphachuun qabneef maaliif? Hayyee. Maamad Bayaanii miti bar Ustaaz Maamad Bayaanii. Shuuf Ustaaz Maamad Bayaanii Ustaaz. Dhaggeeffadhu siifin himaa kana gaafattee miti akka ammoo akka tubeetutti waan biraas hojjaasa. Waan biraa na hojjaasuu hin dandeessu obboleessa. Waan inni si gaafadheef waan poointii Maamad Bayaan irratti haasofna malee dirqamaan Ustaaz Maamad Bayaan ati nan barsiiftu. Maamad Bayaan yoon jees mirga kiyya Ustaaz Maamad Bayaan yoon jees mirga kiyya. Bara akkasin jechaan jiru bara. Siifin ibsu jira bara explanation dhaggeeffadhu siifin ibsu jiraan waan ati jette kan. Al Maamad Bayaan jechuun silaa caluma jee geeman hin taphadhaa jee waa'ee amantii arrabsuu darasaa sheekan jee arrabsu baate geemi sallee namni hin taphatiin hin jehuun akkanumatti usee taphata. Ofuma isaatiif sheenni na jalan dhufin darasaa na jalan dhufin rabbiin na zallamee jira rabbiin na kaadee jira akkana na godhee jira jee ofuma isaati laal. Lukkuun yookaan handaaqoon ofti jaanimi ofii isaatiif geemisa of dhorke malee namni isa dhorke tokko hin jiru tokko. Okay. Itti naarii isaas tokko na jalan dubbatina galatoom ulfaadhu. Sababni wanni akka inni jiru godhe maali? Naayim. Sababni moo? Namaatitu ustaaza ati amantii keessa jirtaatiti ustaaza amantii keessatti geema taphachuun haraama hin taphatinii jennaanini komantii kana hin fudhadhu jee lole bakka kanuma. Geema taphachuun haraama geema taphachuun haraama ati. Tana ulamaa'ii gaafadhu ani beekan. Okay, ati hin beektu ulamaa'ii gaafan. Hayyee ulamaa'ii jalatti akkas jee barreesseef moo? Hawaasuma komantii kan manaa fi si barreessu jiru kanaaf barreesseef. Tana naa deebisi. Isa. Laal hawaasa kanaaf barreessee fi ulamaa'iin illeen fatwaa kannanii inni immoo maalirra dhaabbateetiti amantii arrabsiisee inni maalirra dhaabbatee amantii arrabsiisee komantii namaatiif ilaalee namoonni tokko tokko. Falmata. Ulamaa illeen waa'ee geemarra namni tokko tokko
yaada kannatee jira jetteemi yaada ulamaan kannatte sannaaf as kannime nin laala nin dhaggeeffata walumaa Aboodii miti miidiyaarra dhaabbadhuuti ilaala kaati waa'ee geema taphachuu takka ulamaa'ii asirratti fatawaa kannite takkaan dhageenyeeti hin dhaggeeffanneeti. yaa rabbii hayyee umsi rakkoon qabdu maamma bayaan geema taphachuun haraama gaafaan rakkoo masgiidaa gargaarsa masgiidaa barbaade gaafaan sadaqaa barbaade asirra taa'ee asirraan giiftiis maallaqa buusaa jee giiftiinis buusee masgiidaan jaaruuf masgiidaaf sadaqadhuun halaala moo haraama fakkeenyaaf anan giiftiidhaan masgiida sadaqadheen jira ustaas Ibsaa Hassanii fi ustaas Anasii fi ustaas Najjaash biratti giiftii wali qabamtee mana hidhatte akka geematti mana masgiidaaf kannamtee jirti haraama moo halaala sanoo Ulamaa'ii gaafadhuun jee fas'alu ala dhikri in kuntum laa ta'lamuun. Sabooda waggizee haasoytan fi haasoytan hoggaa haasawa isin gaafanne ulamaa'in nu qajeelchitan maaliif ulamaa'in nu geessitan nuti maa ulamaa'in af walafaan nu haa barbaadan Haraamii fi halaal isaan gaafattaree warra beeku kanun jechuun jiru wayi ulamaadha isinii kanun jechuun jirtu isinii wayi ulamaadha wayi Waa'ee ulamaa keenyaa yoo ta'e waa'ee keenyaa nu gaafadhu waa'ee keenyaa nu gaafadhu haraamii halaal nu gaafatin. Miira keessaa waan isin haasoytan irratti isin gaafachuu jirra barra mee dubbadhu Ahmad Hassan Ahmad Hussein yeroo takka Siifin ibsaayyee siifin ibsa. maal naa ibsitaa miti muut qabadhu mee dikkii takka muut qabadhu mataa na dhukkube Assalamu alaikum. Yoo deem jettee sin waalaikum deema. salaam wa rahmatullahi mataa na dhukkube wallahi dhugumaa Jaalibsa ajandaa dhimma isin irraa dubbattan keessan seenuu irraa isin dubbadhu siin waa tokko qofan si gaafachuu dhufe yoo naa hayyamta ta'e. gaafii gona gaafatti anillee deebisaa fi gaafii giseen si godha atoonii hayyamtaana Gaaffii falmii si gaafataa hin jirani. falmii miti gaafuma na gaafattu sanuu ani si deebisee tabiraa si gaafachuuf atoon ani hayyamtaa hin je Akka ajaa'ibaatti si eeyyama. Dhaggeeffadhu. okkee na gaafadhu Yoo ajandaa kana dhiiste maal qaba? Maaliifin akkas si jedhee beektaa? Waan si jedhaa jiruuf hin qaba. ayyee Yoo ajandaa kana dhiiste yoo fakkeenyaaf ati ajandaa kireetarii taate ajandaa biraa yoo qabatte maal ta'a? Ajandaa kana dhiisii wanti si jedhuufi waan biraatiif sitti hin fakkaatin. Waan okkee biraatiif galatoon itti waan aadee baddu gaa ulfaadhu baga dhiyanan jedhe hin xumurree qoy na xumursiisi. xumurinaa Yookiin yeroo nan dubbadhu yoo qalama qabaatte qalamaan qabadhu yoo bilbila biraa qabaatte barreeffadhu. Waan nattiin deebisin akkana garaan banne mataa keessaa barreeffadhuti. Waan ajandaa kana dhiisii fi seedhee waan biraa sitti hin fakkaatin. Dingata ituu waa'ee ajandaa kanaa haasotu miira keessa galtee namoonni gaafa miira keessa galan waan rabbiin walitti isaan buusu dubbatu. Atillee waan rabbii walitti si buusu, waan ulamaayitii walitti si buusu, waan muumintoota qalbii isaanii cabsu akka carraa dubbattee fakkeenyuma gabaabaa tokko siifaa kaasu. Namni tokko jahannamii seenuu fi obboleessa isaa xiqqeessuun qofti gaadhaa jedha Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Ajandaan kun immoo ajandaa guddaa ta'e yeroo hedduu sooshaal miidiyaa kanarra deemaa jira. Waan kun ituu ga'ee nurraa dhaabbateeti maal qaba? Atoo ajandaa kana keessaa ituu baate maal ta'a? Waan biraa ituu haasote maal ta'a? Kun akka gaaffiittidha. Yookaan akka dhaamsaatti siif dhaamuuf malee falmii dhimma kanaan si falmuuf miti. Maaliif